hunda rabbiin nu fadhiisoo jara addunyaa irratti bu'aa gaarii buusuu nu haa taasisu danda'anis maa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan faana jara sanaa rabbi nu haa buusuu karaa jara. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفون حرمة من تابر اللي ترجرتو بلي وانكيا يزور لي ورمو كندم تكيسني وبكم جرتين نجابي رامني ربي كنما كمني سمبرا هاجراتو جسا هرّا إرغان تكون قبادين نفي إرغان سنس أكن فورفايل رتي وبطني بودمو فيديو كانت آني راهي وان يوراجي فتني هو جودن دي سنجلي يادا Innis abbaa keenya tokko nama guddaadha. Subhanallah wanti rabbiin fide hundumaayyuu jaalachuudha. Akka inni itti dubbate akka irraa hubadheetti gaafadheetti illee wajjin haasa'itti illee namni kun ganama subii manaa bahee jedhee manaa bahee ergasii booda osoo ani manatti hin deebiinii roobni roobeedhe rooba san jala dheeksuudhaaf gara muka jalaatitti imalee muka jala imalee muka guddaa tokko jala osoo dhaabadhu bakka kan samii irraa natti bu'e jedhee viidiyoo suuraa isaas akkuma argitan suuraa forfaayilii irra godhadhee dhufeen kanarraa ilaaluu dandeessa fuulli isaanii jechuudha. Yaa subhanallah wanti rabbiin namatti fide hundumaayyuu alhamdulillah jedhanii shakkaranii fudhachuun baay'ee gaariidha. Itti shakkarraa malee wanna amrii rabbiin nutti fide hundumaayyuu alhamdulillah jenna. Innaa rabbiin anaa har'at akkanatti taa'ee haasa'u kunis daqiiqaa muraasa booda maal akkana mudatu hin beeku daqiiqaan takka nuuf guddoodha. Kanaafuyyuu obboleewwan keenyaa warri viidiyoo kan argitanii abbaa keenya kan argitanii kan inni jiraatu Oromiyaa keessa jira. Bilbila isaaf akkaawuntii isaas isiniif maxxansa forfaayilii irratti isa ilaaluudhaan bilbiltanii jajjabeessuudhaan waan qabdanii xiqqoo mixxii wanti beektee xiqqoo yoo walitti dhufte guddoo taatee dhimmi isaanii san xumuruu fi dandeessi. Dhugaa dubbachuuf maal akkan jedhee ibsus kanaaf dhiifama bilbila addaan nakutee qarqaaruu dandeessanii obboleewwan kiyya bira dhaabbadhaa dawala forfaayilii irraa akkaawuntii isaallee fudhachuu dandeessanii warroonni lakkoobsa keessaa risiitii galchuudhaa fi barbaadan keessaanis na dubbisuu dandeessanii akkasumas inni kan jiraatu abbaan keenya kun Itoophiyaa keessa jira Oromiyaa keessa jira jechuudha. Dhiifama maqaa Itoophiyaa na'ee dhugaa rabbii baay'ee akkan keessa koona cabsee argee kennaa hedduu irratti jechuudha. Subhanallah hojii rabbii uumaa wanti godhan hin jiru. Kan wanna qarqaartanii hin qabnes du'aayyoodhaa fi bilbila jajjabeessaa bira dhaabbadhaa sifaana jirra abbaa koo jedhaanii hamilee turaadha. Hedduu nama gaddisiisa hedduu nama rifachiisa dhugaa dubbachuuf keessa koo baay'ee na dhukkube yookaan hojii rabbii hundumaayyuu alhamdulillah waan rabbii namaan jaalatu hundumaayyuu fudhachuudha. Amma kan nurraa barbaachisu du'aayiidhaa fi waan qabnu bira akka dhaabannu abbaa ijoollee afuriiti rabbiif jedhanii akkanumaan naaf kennan jedhee ijoollee afur ana haadha manaa koo wajjin nama 5 jedheen jira. Lammataa bilbilee daareetti sagalee isaanii haasofsiisaa isiniif viidiyoo itti aanu irratti isiniif deebi'a jechuudha. Daareetti haasofsiisaa viidiyoo isaa kan tokko irra laayivii irratti argeeyanillee akka tasaa seenee achirraa haasofsiisee irratti forfaayilii isaanii hundaa suuraa isaanii fudhadheen bahee jechuudha. Isaan dubbisee bilbila isaaniillee nin bilbilaa fi daareetti afaan isaaniirraayyuu viidiyoo itti aanuun haasofsiisaa isiniif deebi'an jechuudha. Amma viidiyoon akka dheeranne viidiyoon dheeratee jira. Kanumaan isin xumuraa viidiyoo isaa ilaalaa hubadhaa. Viidiyoo isaarra suuraa isaallee viidiyoo waraabeen jira arguu dandeessanii ilaaluu dandeessanii bilbiltanii hubachuu dandeessanii bira haa dhaabannu fayyaan daanyaa rabbiiti. Rabbiin hundumaayyuu danda'aadha waan barbaade fidaa waan barbaade waa sirraa hundumaa dhibee kan fidus isa kan fuudhus isa waan ta'eef wanti hundumaayyuu ka bira haa dhaabannu haa jajjabeessinu isiniin jechuun barbaada. Galatoowwan viidiyoo isiitti dheerateera. Inni gaalubbuun na baasee asiin na eegasuma boodaan quraanallee akkasumatti haqaraadhaa jira jechuudha. Itti obseetuma akkasitti barachaadhaa jira.
Hanuma wadoon barachuu jiru akkasitti diin marabbii jechana kennanii ijoollee 4 irraa dhale. Akkati maatiin kiyya sun rakkataa jiraachuu wajji akkasitti karaa miidiyaa Oromoo keenya kana na gargaaraa jee kara keessan dhufe akkasitti cufti keessanuu kana gargaareelleen galatoomaadha. Huun illee na gargaaraa jechuuf hin gara keessan dhufe rakkoon tiyyailleen tana. Ijaanis hin argu halkanii guyyaan tokko na ta'e na gargaaraa jechuuf hin gara keessan dhufe. Abshira inshallah namni keenya kunoo gara laafessa namni sin gargaarre hin jiru yaada asirratti nama sira jiru nama 58 sira jira nama 59 kana keessaa namni martuu gara laafessa jechuudha. Ilmaan Oromoo hundi keessan akkuma sin argaa jirtanoo fayyaa qulqulluu turan jechuudha. Kunoo balaan kamuu namarra ga'u jira. Lubbuun isaanii immoo hafuu waan gammachuudha jechuudha. Rabbiin lubbuu isaanii illee baasuu danda'a. Lubbuu eenyutu baasuu danda'a jechuudha. Bira dhaabbadhaanii akkaawuntii asumarraa kunoo iskiriinshootii godha suuraa kaafadhaati gargaaraa jechuudha waan qabdaniin akkaawuntiin kanuma jechuudha akkaawuntiin biraan jiru kun lakkoofsa miti kanasii kun lakkoofsa akkaawuntii bilbilaafi wanni akkaawuntii bilbila irraa fudhadhaa jechuudha kunoo iskiriinshootii bilbiltanii bilbilaanis jajjabeessuus ni dandeessanii maamila sitti oolus ni dandeessanii galatoomaa hedduu takka ulfaadhaa kennaa fi waan qabdanuun bira dhaabbadhaa bakka jirtanitti na ulfaadhaa galatooma gaariidhaan galata rabbisin haa galchu yaa Oromootii ija bakkuma jirtan hundattuu mara keessanuu isin rabbisin haa milkeessu bakkuma jirtan cufattu. Ayyaan kan rabbi galata guddaan harkadha. Amma isa jiraa jechuu jira namni tokko. Bilaaliin jira amma ta'e Bilaal kanattiin Quraana qaraadhaa jira. Maatii baadiyyaa jirtuu fi rakkataa jira malee Bilaal kanattiin jira naannoo Bilaal tana dhufnaan harkattan. Warri biyya keessa jirtan Bilaal deemtanii argachuu dandeenyanii warri immoo biyya alaa jirtan warri biyya Arabaa jirtan warri biyya eessaa jirtan akkaawuntiin kana irratti gargaara waan qabdaniin yoo dandeessan qaamaan naqaa jajjabeessaa yookaan kunoo bilbilaa jajjabeessaanii waan qabdan bira dhaabbadhaa gargaaraa namni kun nama Oromooti afaan keenya dubbata Oromoon tokko immoo yeroo miidhame bira dhaabbachuu woman irraa eegamu jechuudha. Nuti wal gargaan Oromoo miti yoo saba biraayyuu jechuudha rakkataa afaan